ሁኔታ ያፈነገጠ የትዩ ከቅርብ ቀናት ወዲህ በተለይ በዱባይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ከገበያ ሁኔታ ያፈነገጠ የትዩ ገበያውን የሚያስፋፉ ህገወጥ ድርጊቶች እንዳሉ በውል ስለተረዳን ይህን ተከታትለን ጠንካራ እርምጃዎችን እንወስዳለን። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ ትዩ የውጭ ምንዛሬ ገበያ የሚገባውንና የሚዘዋወረውን የገንዘብ እንቅስቃሴ የሚከታተልበት ጠንካራ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስርዓት የዘረጋ በመሆኑ በህገወጥነት በዚህ ኢመደበኛ ገበያ የሚጠቀሙ አሸማ አርከፉኔ ኦርዶፍቶታ ከበጀምቶታ ቻናል ዩቲዩብ እስከለጀለት ያርገምታኒ ጅርጅርቱ በከጅርተኒት ነጋና ቀየስኒ ፋባየቱ ይቻ ኤጋራ ኩማር ጋጅርተኒ ኩማለጊሰኒ ጉያራ ሚለ የሮ ደርቤ ሐወላን ጉያ ቶኮ ሄለማ ዋና ከሲ ጨበርበራሜ ቱሬ ዱባይ ኪሰት ያው ሞቱማ ኢትዮጵያ ቢየከና እንጅቹዳኒ in abbanigin arkat qabamne metro yichu awrota gabagu kara gabagu raachoo kinimu hawala ergani arkatti akka qabamu oggorani turani yichu ata umale mojole baay'een qarshi ergani nano guyya kudashan nano torbi lama kan ture hinjira kiyalle kasumatti qabameti kan ture yichuda ega akkuma beekamu yeroo amma kanatti sharafni ribaayye gadi bu'eeti jira samuun darbisri turkee jira balaa kanaan kan sharafni ol ka'ee mootummaan baankiirraan ergamaan jiru jedhee kan inni nu cabarbareedha yaa ta'u malee immoo ijoollee baay'een qarshii keessan amma hin erginaadha amma sharafnillee gadi bu'ee jira hawalaan garuu dhaabbatee hin dhaabbatu kanaafuu muddamtanii too qarshii keessan hin ergina amma baay'ee gadi bu'ee jira sharafni meeqan jira 42 jira jechuudha Dubaay 42 ayyuma 41 fishlingi 42 waan akkasiiti dura 45 ta'e isaan immoo warri dallaala immoo fuudhanii maal godhu 47 ergu jechuudha nu 42 dura fuudhanii tursiisanii booda 47 yoo qarshiin ol ba'e ergu jechuudha keessattuu Dubaay warreen jirtan ijoolleen Dubaay jirtan sirriitti of eeggannoo godha dhugaa erbachuuf dallaalonni asii baay'ee asii attuudhasi kanaaf iyyuu birrii keessan qabadhaa dhumatti akkanuma jettanii soo amma dallaalatti ergitanii of hin nyaachisinaa qarshii keessan qabadhaa garuu ergamu hin ergama qarshiin ergamu hin ergama isaan garuu 40 gatiin sila gad bu'e amma 41 sinirraa fuudhanii 47 dabarsu jechuudha ilaala siniif maafi faayida khasaaraadha jechuudha nufu wanta anama fakkeenyaaf gaafa bultii kanaafuyyuu qarshii keessan hanga qarshiin kun ol ba'ee waa hundi sirratutti qarshii keessan qabadhaa isaan amma sinirraa fuudhanii sinirraa guuranii hin ergama garuu ergamu hin ergamaa sinin jedhu yoo qarshii itti ergitan garuu qarshiin har'a kanaan gadi buusanii sinitti mu jechuudha garuu isaan dabarsanii qarshii baay'inaan dabarsu jechuudha kanaafuyyuu irratti eeggatanii ani amma irratti eegin 45 gaafa ta'isan dabarsee jechuudha isaan 47 dabarsuudha jecha qarshiin kun naaf hin galle jechuudha torbee lama muluu teessanii laala akkasitti kasaaraadha kanaafiyyuu akkanuma jettanii hin erginaa ammallee qarshii waa'ee beektanii oggaa arfan baranaati kan akkanatti ijoollee baay'een qarshii isaanii dhaban jechuudha ijoolleen Imireetii keessa jirtan hin beektu qarshiin kun akkanumatti mootummaan fi kun akkanatti cabarbaree isaan booda gara dhoksaatiin gaafa qarshiin kun galuudha jedhu qarshii ijoollee baay'ee akkasumatti jalaa qabamee xiyyaara keessatti illee qarshiin qabamee saamamanii jechuudha ammas immoo maal jedha qarshiin kun harkatti qabame taanan isaaniif homaa miti isaanumaan ta'an garuu immoo qarshiin ijoollee kana miskiina akkatti laabsanii xab godhanii fidanii yoo qabame nutu kassara malee isaanumaan ta'anii jechuudha qarshii bakka fuudhanii deebisanii hin qaban kanaafuu waan deebi'u miti kanaafuu amma harkatti qabadha keessattuu warreen Imireetii Dubaay keessa jirtanii jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee maalifi ani ergamuu hin ergama garuu immoo qabaati jiru qabaan baay'ate namni iqaamaa qabu yoo amma dheengadda namtichi wayii asumatti jechuudha hawala osoo walitti guuree ijoollee irraa qarshii deemee fuudha qarshii naannoo ijoollee nama
50 irraa olifu qarshii isa wajjiniin poolisiin qarshii saamtee namintitti biyyatti darbite jechuudha. Qarshii irraa fudhatan namicharri biyyatti darban garuu namichi homaan godhu feechaa fuudhee kaffalaaf ijoolleen tuni miskiin akkanatti nyaatamanii jechuudha. Kanaafiyyuu qarshii keessan qabadhaa. Yeroo ammaa kanatti hanga waraatiin kun darbutti qarshii keessan ofuma biratti qabadhaa siniin jedha. Maaliif jennaan amma mushkilaatu jira. Yoo akka carraati beektanii yoo ergame hin ergama isaan warri dallaalota ergaa hin ergamaa siniin jedhu. Garuu immoo qarshii odeeffannoo kana sirriitti gadi xiyyeeffatanii dhaggeeffattuu qabdu miidiyaa irra jechuudha. Miidiyaan gara intarneetiin dabarsaatii jira waan ta'eef Arabiffaan illee Emireetii keessatti illee poolisoon dabarsanii turanii kanaafiyyuu beeksisallee maxxansanii turanii kanaaf waan akkasii kan oduu qofa innaa kana siniin jedha obboloota koo of eeggannoo godhaa yeroo qarshii keessattuu qarshii baay'inaan yeroo ergitanitti yeroo tokkoon nyaatamtu. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Akka biyya barahaa kana keessatti wanni dhugaa dubbachuuf kan ji'a 4 kan ji'a 5 kana dhiisatu birriin takka birrii 100 agabaabii malee gaafa baddu sin gubdi. Maaliif xaarreeffinne waan ta'eef humna keenya akkanatti odoo dafqinurraa xab jedhu akkanatti finne waan ta'eef nu gubaa jechuudha. Kanaafiyyuu qarshiin kun aniyyuu baduu hin qabdu. Maaliif qarshii keessan ofuma biratti qabadhaa. Hanga waa hundi sirratutti waa hundi sirreeffamutti jechuudha. Beeksisni ba'eetii jira. Emireetii keessatti gara miidiyaa gurguddaa akkasumas immoo beeksisa baasaniitii jiru jechuudha. Oduu qofa oduu karaa TikTokii karaa Facebookii karaa YouTubeii osoo hin taane maxxansa Dubaayii work kan jedhu intini gootanii sarchi gootanii olaaltan dhugaa dubbachuuf wantoota isaan maxxansan karoora baay'ee hunda argattanii gara TikTokiin ta'ee karaa Facebookiin illee ta'ee wanta isaan maxxansan in argitu jechuudha. Afaan Oromootiin hin kata laanguweejii barbaadanitti hiikattanii ilaallattu jechuudha beeksisa isaan baasanii jechuudha. Kanaafiyyuu amma qarshii keessan ergamuu hin ergamu garuu immoo qarshii keessan hin nyaataminaa of eeggannoo godhaa keessattuu Dubaay kan beeksisa baasee jechuudha. Biyyoota biraa hin beeku gin Dubaay keessatti baay'ee rakkoo cimaatu jira. Kanaafuu qarshii keessattuu warri qarshii baay'inaan ergattanii jechuudha. Innaa kana hanga waan kun darbutti hanga waan kun sirreeffamee yookiin immoo irraanfatamutti in erginaa qarshii keessan ofuma biratti qabadhaa isiniin jechuun jaalladha. Qarshiin illee yeroo ammaa kanatti karaa Google irratti sarchi gootanii yoo ilaaltan qarshiin baay'ee gadi bu'eetii jira jechuudha. Baankiidhaan irree ta'ee gara hawwalaatiin irree ta'ee qarshiin sirriitti du'aa ta'eetii jira. Qarshii keessan guyyaa guyyaadhaan sarchi gootanii karaa Google irratti ilaallachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu qarshiin hanga 41 hanga 42tti fiishiningii akkasitti kan jiru. 42 waan akkasiitiin jira. 45 irraa gara 42tti gad deebi'ee jechuudha sharfiin. Kanaafiyyuu sharafni jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Qarshii keessan hin nyaataminaa. Qarshiin takka dhugaa dubbachuuf akka barahaa kana keessatti gubannee finne qarshiin takka akka birriin kun iyyuu baddu hin barbaadu. Kanaafiyyuu ijoolleen Emireetii keessa jirtan ammaaf qarshii keessan harkatti qabadhaa. Ofuma bira godhadhaa. Akkas malee hin nyaataminaa dhugaa dubbachuuf aggabaabii malee qarshii takka qarshii farankaa xiqqoon takka akka isin duraa hin banne sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa kanatti warroota iqaamaa qaban ta'ee amma akka wayii kanatti barbaadaa jira jechuudha poolisiin. Erga beeksisni kun ba'ee akka wayii kanatti warra gaduma dhiyoo kana jechuudha. Waruma iqaamaa qabu waruma waraqata qabu kana qabanii walitti guuranii warroota mana ijaazaa keessa jiran namoota baay'ee gara biyyaatti kan darbanii jechuudha. Maaliif hawwala kana qoratanii irra gaanii ta'u jechuudha. Birri ijoollee wajjin dhugaa dubbachuun akka isaan nama ajaa'iban ijoolleen gadi baatee boochi. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Yeroo ammaa kana qarshii keessan hin ergina. Ergamuu amma namni tokko dhokatee qabamnaan birri wajjin allaqaa khalaas dhadhaa abidda buute taati. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Yeroo ammaa kanatti muudha badan qarshii keessan hin erginaan siniin jedha.
Video biraatti nan gawwatti turtii gaarii qabaadhaa. Warri YouTube kanaaf immoo haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa.